Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaanaa Miidiyaa oduuwwan galgala kana qabannee dhiyaannes jira. Turtiin keessan wajjiniin haa ta'u. Galgala kanatti odeessa isiniif qopheessine keessaa sagantaa konfiraansii hafuuraa guddaa jechuudha. Amajjii 27 hamma 29tti guyyaa sadiif magaalaa Hawaasaatti waldaa Christ Army International Churchiitiin qophaa'ee isinii qoodna jechuudha. Akkasuma dabalataan odeessa keenya biyya alaa keessaa biyyoota lixaa keessatti barsiifni macaafa qulqulluu dhorkamaa akka jiru odeeffanneetu jira. Xumura irratti immoo daawwattoota keenya dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa jechuudha Oromiyaadhaa qarshii biiliyoona 10.2 gargaarsa taasiseetu jira. Kanaan alattis yommuu darbinu ergaa abdii kan nama dabarsu ergaa jajjabinaa tokko isinii qoonna jechuudha. Xumura irratti turtiin keessan wajjiniin haa ta'u. Egaan daawwattoota keenya akkuma yeroo hedduu dubbannu YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe kan jedhu tuquu hin dagatina. Achumaan mallattoo bilbilaa sana yoo tuqxan yeroo hundumaa ergaawwan keenya utuu gad hin dhiifamin isin yaadachiisu jechuudha. Akkasuma miidiyaa keenya bukkee dhaabbachuu yoo barbaadan lakkoofsa akkaawuntii baankii keenya iskiriinii irratti argamu fayyadamuu ni dandeessu. Daawwattoota keenya sagantaa konfiraansii hafuuraa amajjii 27 hamma 29tti guyyaa sadiif magaalaa Hawaasaatti waldaa Christ Army International Churchiitti qophaa'ee akka jiru Prophet Iyyuu Cufaa dubbataniiru. Waldaan Christ Army International Iyyuu Cufaatiin durfamtu magaalaa Hawaasaatti damee akka qabaataa turtee fi tajaajilamaas akka turan ni beekama. Haa ta'u malee sababa hin beekamneen yookaan hin ibsamneen adda addaa akka citee ture beekameera. Haa ta'u malee sagantaa amajjii 27 amma 29tti guyyoota sadii fuuldura keenyatti taasifamu kana kaasee garuu jechuudha. Yeroo hundumaa magaalaa Hawaasaatti dhaabbataadhaan torbanitti guyyoota lama jimaataa fi sanbata duraa yeroo hundumaa sagantaan fayyinaa akka itti fufuu raajii Iyyuu Cufaa ibsanis jiru. Bal'ina isaa wal wajjiniin haa daawwannu. ሻሎም ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ከፊታችን ጥር 27 እስከ 29 ለሶስት ተከታታይ ቀናት በሐዋሳ ከተማ ልዩ መንፈሳዊ ድግስ ተዘጋጅቷል። ለሶስት ተከታታይ ቀናት የተዘጋጀው መንፈሳዊ ፕሮግራም ከዚህ በፊት በሐዋሳ ከተማ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ለብዙ ሰዎች የበረከት የፈውስ የመነሳት ምክንያት የሆነች ቤተክርስቲያን ናት። ከዚህ በፊት በነበረው በቦታ አለመመቻቸት ምክንያት ፕሮግራሙ ለተወሰነ ጊዜ ተቋርጦ የነበረ ቢሆንም አሁን እግዚአብሔር ሰፊ ቦታ አዘጋጅቶልን በሐዋሳ ከተማ እንደገና ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን አገልግሎቷን ጀምራለች። ይህንን ምክንያት በማድረግ ከጥር 27 እስከ 29 ለሶስት ተከታታይ ቀናት በሐዋሳ ከተማ ልዩ መንፈሳዊ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ከጥር 27 እስከ 29 ድረስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ከሚቆየው ፕሮግራም በኋላ በሐዋሳ ከተማ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ዘውትር አርብና ቅዳሜ ፕሮግራም የምታካሂድ መሆኗን በዚህ አጋጣሚ ለመናገር እፈልጋለሁ። ለሚቀጥለው ፕሮግራም መነሻ እንዲሆን ለሶስት ተከታታይ ቀናት በጣም የሚያስደንቅ መንፈሳዊ ዝግጅት አዘጋጅተናል። ተቋርጦ የነበረውን የክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ፕሮግራም በሐዋሳ ከተማ እንደገና መጀመራችን ወደ እናንተ በታላቅ ደስታ እናደርሳለን። በሐዋሳ ከተማ የምትኖሩ እንዲሁም ደግሞ አካባቢዋ ላይ የምትገኙ ፕሮግራሙ በመቋረጡ ምክንያት እስከ አዲስ አበባ እስከ ሻሸመኔ እንዲሁም እስከ ወላይታ የክራይስት አርሚ አገልግሎት ወዳለበት ሁሉ እየሄዳችሁ ስትገለገሉ የቆያችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። በእነዚህ ቀናት በበሽታ ውስጥ ላሉ ሰዎች እንጸልያለን። እስራት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይፈታሉ። እግዚአብሔር ከብዙ ሰዎች ላይ ጭንገፋን ይሰብራል። ከሀገር ውጭ ያላችሁ ቅዱሳኖች እንዲሁም ሀገር ውስጥ የምትገኙ ከጥር 27 እስከ 29 ለሶስት ተከታታይ ቀናት በሐዋሳ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ በመገኘት የጌታን ጸጋ መካፈል እንድትችሉ በታላቅ አክብሮት እጋብዛችኋለሁ። አሁን አዲስ የጀመርነው የቤተክርስቲያኒቱ ቦታ ሐዋሳ ከተማ ወደ ኃይሌ መሄጃ ቢኤንቢ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ነው አድራሻው የሚገኘው። ከሌላ ከተማ የምትመጡ ሰዎች ቀጥታ ሐዋሳ ከተማ እንደደረሳችሁ ቢኤንቢ ትምህርት ቤት የት ነው ያለው ብላችሁ ጠይቃችሁ ወደ ቢኤንቢ ትምህርት ቤት እንደደረሳችሁ ቢኤንቢ ትምህርት ቤት
ፊት ለፊት ነው ቸርቻችን የሚገኘው። ቤተክርስቲያኒቱ እዛ ጋር እንደሆነች የሚናገሩ ምልክቶች አሉ። እዛ ቦታ በመገኘት የጌታን በረከት መካፈል ትችላላችሁ። የፕሮግራሙ ሰዓት አርብና ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ነው። ሜዳ ላይ ነው። የተወሰኑ ለአገልግሎት የሚሆኑ ዝግጅቶች ተደርገዋል። ከዛ በተረፈ ግን በጊዜያዊነት ቤቱን ስላልሰራን በሜዳ ላይ አገልግሎቱን ስለምናካሂድ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በመገኘት እግዚአብሔር እዛ ቦታ ላይ ለቅዱሳን ያዘጋጀውን በረከት ከኛ ጋር መካፈል ትችላላችሁ። አሁን ተረኞች ናችሁ የእግዚአብሔርን በረከት ለመካፈል። ይሄ ቀን እግዚአብሔር ላንተና ላንቺ ያዘጋጀበት ቀን ነው። ጥር 27፣ 28 እና 29 ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ መቅረት አይቻልም። ሐዋሳና አካባቢዋ የምትገኙ ኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች ውስጥ የምትገኙ እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውጭ የምትገኙ በዚህ ቀን የፕሮግራም ሁኔታችሁን በማዘጋጀት ወደ ሐዋሳ በመምጣት በዚህ ፕሮግራም በመገኘት የእግዚአብሔርን በረከት መካፈል እንድትችሉ ጋበዝኳችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄ ቀን ትልቅ ብሬክ ስሩ የሚሆንበት ነፃ መውጣት፣ መፈወስ፣ ድል የምናደርግበት ቀን ይሆናል ለሁላችም። ጌታ ይባርካችሁ። ፕሮግራማችን ከጥር 27 ጀምሮ በሐዋሳ ከተማ በሳምንት አርብና ቅዳሜ ዘውትር የሚቀጥል ይሆናል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህ በፊት የነበረው አገልግሎት የተቋረጠበት ምክንያት ሁላችሁም እንደምታውቁት በቦታ አለመመቻቸት እና ከዚህ በፊት በነበሩ አንዳንድ ሁኔታዎች ምክንያት ነው። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ጊዜ ጠብቆ ይህንን ሁኔታ አመቻችቶልን ነው የጀመርነው። ይቀጥላል፣ ይጨምራል፣ እየጨመረም ይጨምራል። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ጥር 27 እስከ 29 ሐዋሳ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ እንገናኛለን። በእለቱ እግዚአብሔር የቀባቸው ዘማሪያን ተጋብዘዋል። በዝማሬ ጌታ ይመለካል። ወንጌል በኃይል ይሰበካል። በአጋንንት የታሰሩ ሰዎች ይፈታሉ። የእግዚአብሔር ድንቅና ምልክት በመካከላችን ይደረጋል። ሁላችም ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ በመገኘት እንባረካለን። ጥር 27 እስከ 29 ሐዋሳ ክራይስት አርሚ እንገናኛለን። ሰላማችሁ ይብዛ። ሻሎም። Odeessa keenya lammaffatti yommuu ceenu daawwattoota keenya biyyoota lixaa keessatti barsiifni macaafa qulqulluu dhorkamaa jiraachuun dhaga'ame. Keessumattuu biyyoota akka Kanaadaa, UK fi Finland keessatti seerri dhiirri tokkoof dubartiin tokko gaa'ela akka dhaabbatan ajajuu dhorkamaa jiraachuun dhaga'ametu jira. Kana jechuun egaa biyyoota kana keessatti biyyoonni kun gaa'ela saala wal fakkaataa dhiiraaf dhiiraa dubartiif dubartiis heeyyamaa wanta jiraniif walumaa galatti seera macaafa qulqulluu mormaa barsiisa macaafa qulqulluus mormaa jiraachuun isaanii beekameetu jira. Dargaggoonni qaama fedhan waliin gaa'ela saala wal fakkaataas haa ta'u akka fedhanitti qaama fedhanitti heerumuu fuudhuu danda'us jedhameetu jira. Namoota faallaa gaa'ela saala wal fakkaataa kanaa ta'anii fi dargaggoota ammoo filannoo gaa'elaa dursanii hubachiisan gorsan irrattis tarkaanfiin ni fudhatama maatii ijoolleellee yoo ta'e jechuudhaan dura buutonni biyyattii egaa dubbataadha kan isaan jiran. Biyyoonni lixaa kunneen biyyoota kiristaanaa kan turan yommuu ta'u wayita ammaas biyyoota kufaatiin waldaa kiristaanaa keessatti qaqqabeera. Kana booda egaa biyyoonni akkanaa gara kiristaanummaatti deebi'u jechuun ulfaataadha. Biyyoonni kun kiristaanummaaf waldaa kiristaanaa kan ari'atanii wanta ta'eef seerri macaafa qulqulluu akka abboomutti dhiirri tokkoof dubartiin tokko waliin gaa'ela dhaabbachuu akka qaban yommuu ta'u biyyoonni kun ammoo seera kana kan morman wanta ta'eef egaa kana booda wanti gaariin biyyoota kana keessaa ni ba'a jedhamee hin eegamus jedhameera. Maddi CNN'dha. Odeessa keenya sadaffaatti yommuu darbinu daawwattoota keenyaa dhaabbanni gargaarsa USAID'n Oromiyaaf qarshii biliyoona 10.2 gargaarsa taasisee jira. Gargaarsi kun namoota 400,000 oliif damdamannaa jireenyaatiif kan ta'u yommuu ta'u akkasumas kaampaaniiwwan lamallee akka ijaarsisuu fi maallaqa qarshii biliyoona 10.2 waggoota 5 dhufaniif akka ittiin damdamataniif ramaduu imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamuu beeksiseetu jira.
Xumura irratti daawwattoota keenya ergaa addaa isinii qabannee dhiyaanne. Ergaan kun sooshaal miidiyaa irratti kan qoodame keessaa ergaa seenaa nama suura irratti argitan kanaa wajjin wal qabatudha. Akka namni siin jedhu utuu hin taane akka Waaqayyo siin jedhu taata. Jireenya holqaa keessaa hanga mana viillaatti kan jedhu adeemsa Naanzimaanaa Eeliin wal wajjin ilaalla. Naanzimaanaa Eeliin jedhama. Namni sin suuraa irratti argitan kun dhuma bara 1999 kibba Ruwaandaatti dhalate. Haadha isaatiif Eeliin ilma jaaffaa yoo ta'u, obboloonni isaa 5 kan isaa hangafan jalaa du'aniiru. Akka haati isaa jettutti Eeliin nama kadhaa Waaqaatiin dhalatedha. Akka dhala namaatti sababa afaaniin dubbachuu hin dandeenyeef Eeliin mana barumsaa seenee hin baranne, qaamaan hir'uudha. Itti dabalee immoo bifaan baay'ee fokkisa. Fuula isaa ilaaluun namoonni maqaa bineensotaa jaldeessa, goorillaa fi maqaalee birootiin waamu. Akka harmeen isaa jettutti Eeliin sababa namoonni itti kolfaniif manaa baqatee holqa bosonaatti galee bosona keessa jiraateera. Qaama hir'uu fi bifa fokkisaa qabaatus harmeen isaa Eeliin mucaan kiyyaa kennaa Waaqaatii qajeelaadha, hamaan dalagu jetti. Mucaan koo maaliif jibbamaa? Yeroo namoonni arrabsaniif tuuffatan onneen kiyya baay'ee caba jettee dubbatti. Waggaa 21 booda garuu Naazimaan Eeliin TV biyyattii irratti dhiyaate. Seenaan isaa guutummaatti jijjiirame. Uummanni Ruwaandaa qarshii walitti qabanii fi holqa keessaa bahee viillaatti akka galu godhan. Amma Eeliin nama beekamaa addunyaa kanaati. Namoonni suura isaa waliin ka'uuf doolaara kaffalanii dabaree eeggatu. Uffata beeksisuun diizaayineroota biratti nama filatamaa ta'eera. Naazimaanaan Eeliin amma dureessa beekamaas ta'eera. Namni bineensota faana holqa keessa jiraachaa ture amma namoota faana jiraachaas jira. Namoota biratti jaldeessaaf goorillaa jedhamu malee Eeliin haadha isaatiif kennaa Waaqaa akka ta'e namni tilmaamee hin turre. Eeyyee akkasiin jedha. Namni ni duuta siin jedha. Waaqayyo immoo ni jiraatta siin jedha. Namni hin milkooftu siin jedha. Rabbi immoo ni milkooftaa siin jedha. Namni kun gatii hin qabduu siin jedha. Waaqni immoo gatii qabdaa siin jedha. Namni haala kee har'aa ilaalee si tuffata, si baqata. Waaqayyo garuu nama ta'uu keef si jaallata. Namoonni har'aa nama hin taatu hin milkooftu jedhanii murteessan bor gaafa ati milkooftu suuraas faana ka'uuf illee dabaree eeggatu. Warri si baqachaa turan sitti dhiyaatu, sitti baqatu. Eeyyee akka namni jedhu ituu hin taane akka Waaqayyo jedhu taata. Ameen. Gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Egaa namni akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti kan uumame, akka bifaaf fakkeenya Waaqayyootti kan uumame, fakkii Waaqayyoo yookaan bakka bu'aa Waaqayyoo biyya lafaa kanarraati. Kanaaf wal ceepha'uun gargar wal baasuun nurra hin jiraatu. Egaan daawwattoota keenya odeessaa fi qophiin nuyi har'a galgala kanaaf isiniif qabannee dhiyaanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatinaa. Ergaa keenya like, share godhaa. Akkasuma egaan daawwattoota keenya ergaawwan kiristaanummaa yoo qabaattan inboxiidhaan karaa fuula Facebookii keenya yoo nu qaqqabsiiftan Kiristiyaan Miidiyaa search gochuudhaan jechuudha. Qubee afaan Ingiliffaatiin yoo nu qaqqabsiiftan deebifnee qulqulleeffannee kan isinii qoonnu ni ta'a. Galgala gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii dabarsaa. Eebbifama.